Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota keenya sagantaa keenya kan biraatti walitti deebinee jira. Sagantaan keenya kan guyyaa har'aa tapha ajaa'ibaa wajjin taphannaa jira. Quack quack. Tututu Sari la Sara. Wow. Akkuma isin argaa jirtan hiriyoota kiyya kana duubatti argitan kana wajjin tapha ajaa'ibaa wajjin taphanna. Agarmaan wajjin turaan affeerra keenya YouTube Kushland kana subscribe godha, like godha. Sponsor keenya guyyaa har'aa YouTube Kushland kana jechuudha. Kanaaf hundi keessan like gochuun subscribe gochuun jajjabeessa. Sponsor keenya waggaa isin jedhe $100tiin nu taphachiisuudha deemaa jechuudha. Akkam nu taphachiisa. Fakkeenyaaf sagalee Quack 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 quack. Sagalee sirbaa taatu, sagalee beelladaa taatu, sagalee waan ta'eef akka inni agartee dandeettii inni qabuun akkasuma waan agartee inni achitti dhageessise. Sari la Sara. Sari la Sara. Sara. Sari la Sara. Tututu lakkoofsan akkuma isin argaa jirtan kaameef jira jechuudha lakkoofsi isaaniiti. Kanaaf yoo namni kun sagalee horii baase yookaan immoo sagalee re'aa taatu sagalee hoolaa taatu sagalee watte kamiyyuu haa taatu sirba isaa taatu yoo inni sagalee kana baase lakkoofsa kana baase jettee ishiin dubbattee Hacaaluu Hundeessaa gosa kenna. nama shanan kana keessa warroota shanan kana keessa yoo isin nama afur argatte yoo isin nama afur argatte $100 badhaafamti. Yoo isin nama 3 argata immoo $50 badhaafamti jechuudha. Ode kaloo. No. Ode kaloo. Waliin jirra moo kami? Kanaaf like godha, subscribe godha, share godha, gara taphee keenyatti isin dabarsa. Subscribe nuuf godha. Share nu godha. Like, comment. Ammoo $100 nama afur yoo argatte $100 ni argatte. Yoo nama afur waan isaan sagalee isaan dhageessan nama kana dhageessite yoo nama afur argatte $100 argatte. Yoo ati ammoo nama 3 argatte $50 argatta. Yoo ati ammoo nama 2 argatte hin argatte. Sawa. Are you ready? Yes. Copy da? Yes. Copy da? Yes. Yeah. So copy da kan nu taphachiisu obboleessa keenya Chuntiidha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya taphni keenya eegalee jira. Qeerroonis kinooti, shamarreenis kinooti. Reen lakkoofsa isaanii san adda baafti sagalee isaaniiti. Taphni keenya eegaleeraa itti fufaa. Lakkoofsa beeku. Lakkoofsa tokko. Lakkoofsa tokko. Ka'itti aanu. Itti fufaa. Hayyee itti fufi. Shan. Lakkoofsa 5. Lakkoofsa 4. Lakkoofsa 4.